Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota sabboontuu chaanaal jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya inni nagaa keenya ta'ee maqaan isaa eebbifamu ajajamu like share comment subscribe gochuu indagatina chaanaala kanaaf haaraa warra taatanii hundi keessanii jechaadha akkamiin jirtu nagaa keessanii jirraa nuti galata waaqayyooti har'a daawwattoota keenyaaf maal qopheessitee gorsa ajaa'iba barana waan tokkorratti liiv irratti dhufne liiv irratti asoo eegalle turre jechuudha. Liivi sanarratti jechuudha yaadota baay'ee nu ka'eeyyuu gorsi keessan bareedaatti nuuf fufaa jedhanii waan lama qabannee dhufne. Wanti lama sunis maanni tokko shamarran biyya arabaa jirtaniif gorsa xiqqoo isin qabannee dhufne lammaffaa immoo internetii waa internetii irratti baay'ee nu gaafachaa turan. Wi-Fi jechuudha. Wi-Fi akkamitti fayyadamtu yoo gallee haala akkamiitiin fayyadamuu dandeenya jedhanii nu gaafachaa turan jechuudha. Isa sirriitti har'a dubbannaa fi shamarran keenya immoo yaada tokko tokko kaafnee dubbachaa turre jechuudha. Abbaan biiftuus kunooti sirriitti nagaa gaafadhu. Biiftuunis kunooti. Ayyee kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nageenyi badhaadhaa jirra nuti nagaadha. Akkuma buletiin kaasaa turtee gaaffiin garaagaraa ka'aa ture. Maaliin hojjettu mana keessatti internetii manaa qabdu mooyee internetii irraa hojjettu moo Wi-Fi dha mana jira isa akkamitti bifa kamiini waan jedhamu kaakkaasa turtanii namoonni kana warri kaastan immoo warra galtanii internetii kana akkamittanii argadhattanii yaaddoo qabdan itti fakkaata. Haa ta'uti internetiidhaafis waa'ee isaatiifis gaaffii gaafataniif deebii qabna. Inni kan biraa gorsa jette gorsa baay'ee isaa maal gorsitu namoonni jedhanis jiru. Gaaffii baay'ee nu dhiyaate garuu. Gaaffii baay'ee dhiyaate gaaffiin keessan baay'eedha. Dubbisaan ture gaaffii isaanii. Maaf hin deebistu ani warreen haaran jiru. Maaf hin deebistu warreenis jiru argina moo argina. Walitti qabee akkasitti viidiyoodhaan deebisuuf ni callisee jechuudha. Obboloota keenya immoo komachiisuu hin qabnu mufachiisuu hin qabdu waan ta'eef waan deebuufi qabu waan nakee deebisuufi qabdaa isin jechuu barbaadetanii mee kamirraa kaanure kamirraa kaan. Amma dursa jechuudha. Gaaffii obboleettiin tokko gaafatte leensaa jettee jennaan garuu hunda keessaniif koomentii jalatti deebisuu hin danda'u. Tokko tokko keessaniif jechuudha. Walumatti qabaasaa viidiyoodhaan deebisna jechuudha. Obboleettiin tokko gaaffii waa'ee mana keenyaa nu gaafatte jechuudha. Maal jennu manni? Manni keessan luukii meeqaa? Meetira meeqa maannoo kale meetira meeqa fixeetti? Kaaree meeqa fixee jettee nu gaafattee turte jechuudha. Kaaree meeqa fixee? Luukii meeqaa itti dursa nu gaafatte gaaffii akkasii nu gaafattee. Kun deebi'aa ture. Kun deebi'eera. Waa'een badhina lafa manaas deebi'eera. Waa'ee luukis deebi'eera. Hin argine ta'a kaashan viidiyoo isaa. Hin argine ta'aati akka carraa ta'ee manni keenya mana luukii 50dha. Luukii 50 saaloniin bakki teessumni namni taa'u kaaree 25 waan hin caalledha. Baay'ee bal'aadha jechuudha. Saaloniin isaa baay'ee bal'aata. Bal'aadha baay'ee. Mi'a guutuun soofaa lama fixa jechuudha. Soofaa lama fixa. Xarapheessaatti nyaatan illee fixa. Baay'ee bal'aadha saaloniin. Mi'a sirriitti guutuu hin dandeenye. Bal'ina isaarraa kan ka'e miinis immoo baay'ee qaaliidha waan ta'eef kan guutummaa waaqayyoo afi kanadha. Bakki ciisichaa isaatii kutaa shaaworii qabaa. Kutaa lama qabaa. Walumatti kaaree 28dha. Walumatti kaaree 28 hanga 30ti. Kanadha akkaataa kanaan akka isaan hubatanii barbaade. Kan biraa immoo gaaffiin nu gaafatan waa'ee internetiiti. Internetiin qoy fidee sana agarsiisa. Internetii haala kamiin fayyadamna akkamiin waa'ee internet irratti
internetiin waan wal qabatuuf namoonni yaaddoo internetii qabdu baay'een keessanii waanuma biyya keenya badaa duubatti fasilitti fakkaatan internetiin kun kan baatamee deemama sirriitti qabeetti tagarsiisa. Lafa deemtan hundumaa qabatanii deemuu dandeessu. Chaarjii fudhata. Baadiyyaa magaalaa ta'uu hin jedhin bakka barbaadan fudhatanii deemuu dandeessu, ittiin hojjechuu dandeessu, ittiin bashannanuu dandeessu waan ta'eef waa'ee interneetiif baay'iftanii hin dhiphatinaa. Kottaa galaa gaafa galtan ittiin hojjetu warra amma yuutuubii hojjechaa jirtan inni yaaddayina. Bakkee barbaadan fudhatanii deemtanii ittiin liivii galuu ni dandeessu jechuudha. Rakkoon hin jiru. Karaa intarneetii birrii bichaa qabaadhaa. Achii yoo fiddan garuu sinitti dabala. Gatii mattiin bittan sana sin gaafatu waan ta'eef asitti achi bitina. Birrii sasti qaara waan ta'eef almost asii bituu sinii wayya. 5,000 kan hin caalu. 5,000 wayi kan hin caalu waan ta'eef meeqaan binneeti? Kanuma qabadhaati. Nuti meeqaan binneeti? Akkaataa kana nu hubadhaa. Birrii 5,000 wayi bakka. Kuma jaayyaa qabadhaa kottaa kana miti kanaa walitti miti bakka waan ta'eef waa'ee internetii 5,500 gaadha. Bakka kuma jaan qabadhaa sinin jedha. Kuma jaan qabadhaa. Nagala naasayin. Haasaan harkaa butti. Jaartiin kun akka haasaan harkaa butti. Kanaadhaa waayifaan kanaadhaa kanaan fayyadamtu kottaa hunduu guutuudhaa biyya keessa sinin jenna. Kabiraa. Kun warri nu gaafattan deebiin isinii deebi'eera iddoo kanatti jedhee nan yaada. Kafaltii ji'aa qaba. Kafaltiin ji'aa isaatii meegaabaaytii akkaataa ittiin itti fayyadamtudha. Kan manaa barbaadamoo kan girgiddaa barbaadamoo kan socho'ee olii gadi fudhattee deemtu barbaaddaa sin jedhu gaaffii si dhiyeessu akkaataa si asitti itti fayyadamuu dandeessu akkaataa si barbaachisuun situ kennataa jechuudha. Gatiin isaa akkasumatti wal caala. Inni kan manaas jira, inni kan girgiddaa taa'us jira, inni kan akka kanaas jira waan ta'eef isa kana akkatti hubadhaa. Naa kaffaltiin ji'a isaatiin nuti kan kaffallu 1,000 ji'atti 1,000 kaffallaa. 1,000 kaffallee sin bashannansiifnaa sin faana haasofnaa jechuudha. Kana fakkaataa waa'een waayifaadhaa intarneetiidhaan. Duratti 500 ture gadi bu'e. Baay'ee gad buusanii. Diskaawuntii gadi buusanii. Diskaawuntii godhanii birrii 500 keessaa 1,000 gadi buusanii fidanii 1,000 gadi buusanii waan ta'eef akkanatti yaada kaffaltiin ji'a isaa dhaabbataan birrii 1,000. Eeyyeen gaaffii isa kana sirriitti namoota baay'een nu gaafatee tureyyuu isinii deebi'eera jedhee yaada. Ji'atti amma kan fallu isiniif himeera. Amma ittiin binne isiniif himeera. Akka haala fuunee deemnus yoo barbaanne isiniif himeera. Mana keessa mooraa keessa amma iddoo barbaannetti. Socho'a. Laga fudhattee bashannanuu dandeessaa. Bakka bashannanuu dandeessaa. Iddoo hunda barbaaddeeffattee deemuu dandeessaa waan ta'eef socho'aadha. Bakkeedhaa bakkeetti muuvimenti gochuu dandeessu isa kana akkatti nu godhu. Gaaffiin lammaffaa gaaffii baay'ee nu gaafatan garuu akkatti yaadachuu hin dandeenye. Kanarraan kan hafe immoo bakka viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufna. Biftume nagaa gaabbume sareeku. Akkam jirtu ashama harka funeeti. Akkam jirtu sagalee oduu. Ashama harka funee kabajamtoota daawwattoota keenya. Jirra jirtu. Nageenyi badhaadha. Nageenyi badhaadha. Jirra. Nuti nagaa keenya. Nagaa keenya. Egaa kana fakkaataa daawwattoota keenya viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwachuun nu duukaa turaa isiniin jenna. Gaaffii barbaadan immoo nu gaafadhaa isinii deebisuudhaaf qophiidhaa. Mudannoo keenya waan barbaadan nu gaafadhaa wal wajjin jirra. Waan tokko gaaffii natti ta'e jettee waan tokko barreessite obboleettiin tokko bilbila abbaa warraa keetii akkamitti kennita aleensaa jetteetu mallattoo gaaffii naa keessee jirti jechuudha. Gaaffiidha. Mul'unaa fi ani bilbila walumaatti fayyadamna. Kanaaf jechaan kenne manuma keessatti walumaatti fayyadamna. Anis nan qabadha bilbila isaa innis immoo kan kiyyan qabata. Waluma keessa waan qabannuufi jechuudha. Siimii isaanis nan qabadha. Waluma keessa qabanna. Kanaaf an kennee jechuudha. Wanta biraatii fi miti gaaffii natti ta'ee maaf kennitaa jettee
Ammana dhiibbaanuu jechuudha. Waan gaafatteef galatoomi. Kana fakkaata. Gaaffii barbaadan nu gaafachuu dandeessu. Keessumaa immoo waa'ee yeroo duraa dubbannee turre waa'ee mi'a mana ittiin ijaaramu. Mi'a qorqoorroon barana isinitti himnee turre gaafatanii turan dhiyootti jechuudha namoonni baay'een waa'ee mismaaraa, waa'ee qorqoorroo nu gaafatanii turan. Mana ijaaruudhaaf maallaa wayyaleensa. Inuma ijaarrattu. Mana uma ijaarratu. Qorqoorroon immoo atuu beektaa qabatisa. Baay'ee dabalee jira. Qorqoorroon dabalee jira. Sabaranarraa ammas dabalee jira jechuudha. Kanaaf nu gaafatanii turan. Ijaarratu agalanii gatitti himnirra. Gaafa galtan sin gargaarra sin ijaarraa. Meetti sirriitti amma gatii qorqoorrootti itti rakkoon qabu. Sodaattee. Nama yaadda siin. Nama yaaddaan itti mura. Inuma ijaarratu bakka. Beekaan inni ijaarratu. Inni ijaarratu. 700 galee jira qorqoorroon tokko jechuudha. Kun badama waan nama dinquu sin qabu. Akkasumatti 700 dhugaa. 700 yoo ta'e inni ijaaramaa jechuudha. Gabaa hubatti. Namni dhilatee lafarra jiru 700 700 ni ijaarata. Sirriidha. Waa'een isaa badaa nama dinquu. Waaqayyoo akkatti nama jiraachisuu sin qaba. Akkatti lafa qofaan nama kaasuu sin qaba. Inni dhiphatinaa inni ijaarrattu. Inni siniin jedhaan gaaffii nu gaafatanii turan. Kanaaf hin dubbadhe. Guddaa sin jaalanna. Guddaa sin kabanya. Guddaa nu galatooma. Nagaatti. Daawwattoota keenya like, share, comment gochuun dagatina, subscribe gochuun dagatina. Maatii jaalalaa kanatti makamaa siniin jennaa nagaatti tura. Ciao bye bye. Amma biraankii biraatiin dhufnetti nagaatti tura.